warri waan kana oofu ummatuma gartee akkaataatti jibbaa kiyya facaasu wallaaleedha. Sii galee Hamzaan quraana ni fudhata, hadiisas ni fudhata. Allahu akbar. Hadiisa qur'aanaa wajji wal faalleessu immoo hin fudhatu. Fakkeenyaaf yaada bareedaa. Hadiisa gartee kitaaba Irwaa'ul Ghalil keessatti odeeffame asirratti jechuun fadhu hadiisa akkasii hin fudhatu. Okay, hadiisa ni filattaa jechuu malee jechuun hundan fudhattu ni filattaa miti. Hadiisa kana fideetiin quraana irra kaaya yoo quraanaa wajji wal fudhateen fudha malee yoo quraanaa wajji wal faalleessin fudhadhu. Maaliif yoo kanaan jettu taate Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana kana keessatti dubbatee kije afalaa yatadabbaruuna al-qur'aana walau kaana min cindi ghayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kathiira. Waxyayni siin jaan waxyiin lama tasamii buute walii dabdu walii gallee waxyiin lama tasamii buute waliin dabdu akkasin Okay, bareeda. Fakkeenyaaf amma jechuun waan quraana keessa hin jirre hadiisarra jirtu waan quraana keessa hin jirre hadiisarra jirtu ni fudhatta? Abba takka nama hin jirtu qaba. Okay, attahiyyaanni quraana attahiyyaanni gartee hin jiru waan irra salaataa jaa malee attahiyyaanni hin jiru. Salaata keessa hire. Ni salaata kami salaataati? Maa walta. Allah Abu Bas ijoollee beektee lasseete isa. No, jechuun akkasuma ragaa miti akkasuma waan quraanaan wal faalleessu akkasuma miti ustaaza. Laa ni salaata jechuun walumaa gaafachuun naam jechuun waan okay akkami salaata attahiyyaanni waan quraana faalleessuun fudhadhuu jette attahiyyaanni quraana suuraa birabbinaa siilaaf achi faatihaa dhala birabbinaa siin jiru rukuuniinis gartee warka'uun ni jira. سبحان ربي على بربي العظيم سمع الله لمن حمده ونجامت انجرتو اكمل صلاه القران رنجرو حديث فرچون حديث ني فرتوان قران رنجرغا غافي بريدا غافت يا ابو معاذ ربي سبحانه وتعالى قران خيست دبته كنجا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاه هندين اسا قران خيست دبته جرتي ايوه امو نبي عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي حديث خيسا حديث صحيح. At the same time, Abu Masuk aja lo guru beri lagi baru. At the same time, Quran sifidetin, hadis Allah sifide. Inna salata kanat ala al-mu'minina. Ani at-tahiyyatan sigafadde. At-tahiyyatu asluha fil Quran. Ay sajira fidi. At-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu. Aslin salata. Quraana keessa jiraajje. Himame salaataa jedhame malee asliin isaa. Eegiga nabi maal sallu kamaa ra'aytum. Kun hadiisa ka hadiisa. Hadiisa bar nabi nu barsiise. Hin jiru waan attahiyyaanni quraana hin jiruumi. Me Abu Maaz waan takka godhe laal hoggaa haasoin. Wal atimma haasawa kee qofa osoo hin ta'in waan inni haasawus dhageeffachaa deema. Wanni ni jee. Gabaabsumaa fi bar wallahi. Eegiga siifin fitaa dhagee. Attahiyyaanni qura'aana keessa hin jiru. Sami'a Allahu liman hamidaan qura'aana keessa hin jiru. Maaliif hin fudhannee jette akkasii mire? Siitu jedhe waan qura'aanaaf wal faalleessu hin fudhadhu jette. Waluun faalleessarree? Ni faalleessan. Meeqabitti? Akkitti faalleessu hin jiru qura'aana irra hin jiru attahiyyaanni sami'a Allahu liman hamidaan hin jirtu. Hadiisa rasuulaa dirqitti hadiisa rasuulaa irra qaroo jirta. Waan qura'aanaan yoo qura'aana irra jiraate dubbiin rasuulaa sana qura'aanaan walii galte malee hin fudhadhuu naan jette. Barguud laalamma fakkeenyaaf Mu'aaz ilma keetii bar shakkii akkas hin qabu. Ammoo abbaan kee hin dhalleere. Akkas. Asliin isaa abbaa keetii dhaabbattii beek. Salaata gartee asliin isaa qura'aana keessatti rabbiin nu dubbate. Nabiin kun mu'allimuddiin. Diin kana barsiisa sii galee akkaataa itti salaannu immoo nabiin nu barsiisee siin jechu jira bar. Okay, kana bira hunna. Okay, Rasuli sallallahu alaihi wasallam Rasuli gaafii kanumarratti hin xumura salaata anis maghriba na bira galatooma. Waan biraatti itti fudhatin ammoo jechuun ummatumaaf akka adda baatu malee naan beeku. Wallahi rakkoon because jechuun hadiisas yeroo garii hadiisa ni dubbatas quraana sin daliifatta wali fidatte. Okay. Yeroo garii miti suma bira jiraan. Bira taa'eetiin haasa'u jira jechuun.
Hadis Biratti raasoo jiru. jechuun viidiyoo hedduu na bira ga'e hadisni kun akkana dubbii hadisni sahii akkuma Ammallee sahii bar hadiisan hin fudhanne sumaaf hin hima bar ammas kanumas bira jiru kana hadiisa akkam hin fudhanne yoo naan jette siifin hima hadiisa kabajaa ergamaa rabbii xiqqeessu. okay wa azwaaju ummahatukum ja nabi muhammad haadha manaa meeqa qaba quraana irratti Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam Qur'aana irratti haadha manaa hangana kabajameen ibsamne ammoo garuu seenaa isaa keessatti fi kitaabban hadiisaa keessatti ni jira. quraana irra hin jiranii mi jarri Haya. hin jiranii mi quraana irra maqaan isaanii Jira reebaale. hadiisaan ni jiraa mi Aishaan haadha mana eenyuuti Abumaa sagee gaaffii bareedduu naaf fide. Waan akkanaa gaaffii. maal fakkotaadha kun yaa jirana Lakki gaaffii yoo la. jechuun ana maa hubar dhugaa wallahi Hamza wallahi I was confused because gama tokkoon quraana asaasii nadda hadiisa nadda dhage. Lali Nabiin alayhi salatu wassalam innama ana basharun mithlukum yuuhaa ilayya walakin Allahumma salli ala Muhammad innama ana basharun mithlukum je yoo hailayya ani nama akka keeysaniiti akkas walakin ammoo wahyiin na godhamaa je akkasii miti akkas aaduma xabiyaa ilma namaati nabiinis ni fuudha. Okay amma jaartiileen nabii quraana keessan jirtu maa fudhattanaa jechuu deemtaa mee gaaffii tana ta'uu deemte habiibi. okay waa'ee qabrii irraa si gaafadhayye Azaba qabrii ni amantaa. Tun sii deebitee lamaan sii deebi'aa jirti. Uumaatu hin jedhu. Sana jechuun hadiisa asin fudhataa garee amma. Hadiisa har'arraa dhagee jiran hin fudhata. Ofii filata malee. Ni filata malee ni fudhata. Okay. Haya be. Qabrii rabbiin quraana keessatti dubbatee mi? Qabriin yaa dubbatamtee jirti quraana keessatti. Yoo du'es nama kan waan rabbiin nu himee mi? Mana bilbila isaa. Inumaatu Aboo don't call me. obboleeyyan lamaan walajjeesanii qophaa'e. Arraa geessi garsiise jee quraana nun barsiise. Fatala quraana yaba akkas jara lamaan wal awwaalan. Adaabni qabrii ni jira jettee amantamoon amantu akka hadiisaatitti. Akka quraanaa jechuun irraanfatte moosii. Quraanni qabrii dubbata akka hadiisa rasuulaatitti hadiisa sahih rasuulii dubbata sahiha qabrii waa'ee qabrii rasuulli hime moo hin himne barattoota isaatiif saabootaaf. Okay. Aboo narratti maa what the hell is this man don't keep calling me block godha wallahi. Lala blocking godhini jalumaa inshallah. Laali lala. Bui dante na dubbisi jaabar bui na dubbisi hotto asin. Okay. Laali wanni jiru. Allah subhanahu wa ta'ala